nama ajaa'ibu. Raajota koo du'an sanatti hafuurri jireenya kennu raajota koo du'an sanatti kenne waaqayyo biraa dhufee hafuurichi jireenya kennu. Bataam kun የሚገርመኝ waaqayyo biraa dhufe itti qoosameeram du'aniiru jedhameera. Ani baay'ee kan na dinqe kutaa kana keessatti waaqa nama ergate du'aa namaallee mararsiifatu. Si ergatee isa si gatu miti. Ergati dadhabdeellee isa siif dhimu. Erguma ati laaftee abdii kutteellee isa siif dhimu. Mee waaqanaaf dhimmuun qaba jedhaa dubbadhaame. Waaqanaaf qaba. Yeroo kooti malee too guyyaa kana dubbifne baay'ee nama ajaa'iba. Guyyaa sadii fi walakkaa booddee immoo guyyaa sadii fi walakkaa maal akka agarsiisu kutaa macaafa qulqulluu dhalachuu fi du'ee du'a akka Yesuus wajjinis walitti finne waan baay'ee qabanne kun. Maaliif guyyaa sadiitti mana qulqullummaa kana jigsee ijaara jedhee gooftaanii. Har'ammoo maaliif warri du'an kun guyyaa sadiitti du'a keessaa kaafamani karaa duraa. Kaasee du'aa immoo miti sayyuu. Erga kaasee booddee achi as koottaa ol koottaa kan jedhu sagalee dhagaan. Samiidha koottaa jedheen jira. Halleluuyaa. Hojjettee dafqakeetti fayyadamee dhiisa miti koottu dheesee na dhiba anaan kun. Ergasii hojjechiifatee koottu jedha. Erga dhimma isaasitti ba'ee ergati karaa isaarra jiraatte koottu jedha warra du'an gidduudha, warra salphatan gidduudha, warra leeyya'an gidduudha. Gammachuudhaan hoggaasaan ol fudhataman argina. Du'aniiru jedhamu jireenyattutu jiraatanii argina. Ani waa tokkon jedhe haala keessa du'e, amantii keessa du'e, mul'ata keessa du'e, ayyaana keessa du'e. Galgala kana sagalee kanaan waaqayyo gooftaan lafanni jiru sifa sochoosu. Lubbuu horatu maqaa Yesuusi. Inni taanee jiru wangeelli guutummaa biyya lafaatti ni lallabameedha. 13ffaan fakkaata. Wangeelli guutummaa biyya lafaatti ni lallabameedha. Eessatti guutummaa biyya lafa ba'aalam zuuriyaa በሙሉ ወንጌል ይሰበካል jedha. Ani gaafan kana ilaalu karaa tokkos karaa lamas wangeelli lallabamuusa baay'ee na dinqa. Afaan nuti beeknuuf afaan nuti hin beekne wangeelli dubbatamaa jira. Amma isa karaa karaatti namoonni ba'anii dhugaa ba'umsaaf miishinarii ba'an duwwaa miti. Miidiyaan hundumtuu afaan nuti hin dhageenye wangeela lallabaa jirti. Aayidoolii shoow biyya addunyaa biyya lafaa irratti illee maal fiduu jalqabani beektu? Warri Keeniyaa tokko silaa waaqayyo humnumaaf ayyaana addaa gireesii maddaa kenneeraaf. Dhaqanii I'm from Kenya. Sinin ajaa'ibu dhugaan isinitti maal? በጣም ነው የሚደነቁኝ። ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ኦልባኒ ጎስፕል ጋፈሳን ጀለኒ ወንጌለ ከነጭ አስፉደኒ ፋርሱ ጀልቀበን ባይን ድንቅ ሲፈን ኤውላታ እስከሳ ነምኒ ዋቀይ ወልተጂ አዱኛት ተጨስባስ ኤውላታ ዋቀዩ ነምኒ ኢኒ ጀጀቦታፍ ጉርጉዶታ ግዱ ዳቡ አኔ ዋቶ ቆንጀ አሎኒ ሰገሌ ከነ ደጌሰን ዋቀዩ ጎፍታ ላፋአቲቲ ዱልፊነሳ ዱበት walitti qabee gubaa'ee waamee siifa qopheessu. Lafatitti abidda waaqa tuftuun jedhe lafatitti laphii dhaloota boojistu. Iyeesus Kiristoos gooftaan. Jarri sun garuu achi as ba'anii dubbatu Maatewos 24:14 irraa akka jedhe. Kun hundumtuu toon ta'in dura wangeelli afaan hundumaan biyya hundumaa saba hundumaatti lallabama. Hin lallabama wangeelli keenya. Mee hin lallabama wangeelli keenya dha dubbadhasni. Wangeelli keenya hin lallabama. Wangeelli keenya lallabama wangeelli. Yes. Lallabama karaa kamiiniyyuu haalli san dhaabu, galaanni san dhaabu, abiddi san dhaabu. Anamma yeroo wajjin deemuuf malee dhugaa waaqayyoon isinitti hima. Osoo tokkoon tasgabboofne hunduu macaafa galagalchee barate macaafuma isaa keessa waan caafame arga. Afaan nuti beeknuuf afaan nuti hin beekne wangeelli keenya lallabama. Maatewos 24:14 irraa argattu kutaa nama dubbadhe. Akkuma kana Maarqos 13 lakkoofsa 9 fi 10 irraa argattu. Yaa'ii garaa garaatti isin geessu jedha kutaan sun. Fuula moototaa manneen sagadaa fuula abbootaa dura dhaabbattu. Achi dhaabbachuu keessaniin immoo karaa anaan dubbattan argattu. Na dhibaa inni kun ana. Isaanillee hammeenyaaf ol sin baasanii fuula isaaniitti fuula biyyaatti wanti isin dhibu garuu isin immoo na dubbattanii buutu. Argitanitti waltajjii namni qopheessinitti si baasamu waaqayyo. Salphina fakkeessee si baase waa waaqarraa sooftee akkati buutu godha. Wanti nama dinqu kutaa kana keessatti isaan kana hundumaa isin godhu kunis immoo jedha dhugaa isinitti ni ba'a. Duraan dursee wangeelli saba hundatti lallabamuu isaati.
Mana mootii si geessee dubbatta. Dhaquun dandeessu sanyiidhaan. Dhaquun dandeessu haala kamiin. Garuu Yesus mana mootii si geessee wangeela si dubbachisa. Mee waan tokkoon si yaadachiisa dubartittii ishee mana mootii keessa dhattee mooticha isa lamxaa'e san dubartii kichinii keessa hojjettu. Ani waa tokko fala beekaa jetteen ishee hojjechiiftuun akka jedhe ragaa kakuma fageessa dubbisa. Maal beekta jennaan maaliif rakkatu gaasheen falamxiidhaan jiraan falli kana biyya keenya jette. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Dubartiin Roodaa jedhamtu tokko macaafa qulqulluu keessatti hojjettuu kichiniiti. Ergamootni hojjettoonni gooftaa walitti qabamanii saalooniidhaan sagadu hin kadhatu. Isheen immoo kichinii keessa jirti. Balballi rukutamnan akkasitti. Otoo balbalan baniin Phexrosidha inni kun. Jarana jajjabaadhaa. Duuba ta'anii fuuldura arguun hin danda'amu. Fagoo ta'anii isa dhaloonni hin argine hin maraattee qalbii darbeedhanii ni warri kana. Lakki naamanaa inni sumadha jette manni hin banamne mammayyuu. Ani waa tokkoon jedha waan namni argaa dhabe Waaqayyo qaroo keettaa mul'isu. Kan dhaloota jalaa dhokate Waaqa ija keettaa mul'isu. Dubbii Waaqayyoo ittiin kun jarana. Kutaa kana keessatti immoo waltajjii namni hin seenne seentee na dubbatta. Waltajjii gurguddaa irratti anaan himta. Mee akka jedhaa Waaqayyo waltajjiin itti ulfina isaa dubbadhu naa kennaa jedha dubbadha. Waaqayyo waltajjiin itti ulfina isaa dubbadhu naa kenna. Waaqayyo waltajjiin itti ulfina isaa dubbadhu naa kenna. Yes, sii kenna Waaqayyo. Sii kenna. Hin argina paaster argitu jedhee mayyaadha biyya amma jirru kana keessatti Itoophiyaa keessatti yeroo dhiyoo asitti magaalaa agara Qwaaraacii baasiidhaan gaafa deemtan argitu. Dargaggoota yuunivarsiitii ta'uu danda'u eessa akka isaan dhufan hin beekon. Namuma cireen yoggaa geessu yookaan laaqanni yoggaa geessu bidikki jedhee ka'ee saba rafaa jirutti Yesuus Kiristoos yaadinaan nama jedhu argitu. Lubbuun na baqaadha. Dhugaatiin itti ma mina ayinat saggaanu ayyaanuma akkamiiti. Waltajjii sana isaantu qopheesse miti. Waaqayyotu qopheesse. Isaan garuu ol ka'anii elaa karaan dhugaan jireenyi bara bara geessu jireenyi si olitti hin baan jireenyi bara baratti hin argatan Waaqayyo malee hin jiru. Baay'ee na dinqa yeroo hundumaa na mudata kun. Eessa yoo gaademnu waan sa'aatii 10 deemtu sa'aatii 2 waan deemtu sitti hin fakkaatu wangeela lallabaa deemta. Amantaa garaagaraatu jira. Argitanii waltajjii Waaqayyo qopheessu. Waltajjii gooftaan qopheessu. Dhiyoo kana namni ani beeku tokko sababii wangeela dubbatee hidhame. Hidhamee kan isin ajaa'ibu lubbuu 14 mana sirreessaa keessatti amansiise ba'e. Guyyaa jaatti mana sirreessaa keessatti lubbuu 14 jechuun nama waan salphaas ni fakkaata. Kan inni yakkaaf dhaqee sirreeffamuuf dhaqee garuu lubbuu 14 Waaqayyo achi kaa'ee namicha kana hiisise. Bataam ni yaadanna kun nan dinqame. Laka Waaqoo sababa malee waan godhu. Maal jechuu barbaadeen waltajjii irratti wangeela dubbattu waltajjii irratti Yesuusin ol kaaftu Waaqayyo ofii isaatii qaba. Qaba Waaqayyo. Qaba Waaqayyo gooftaan karaa jireenya kee darbee kan nama waamu. Qaba Waaqayyo karaa kee irra darbee kan nama waamu. Mul'ata si yoo dubbiftan akka jedhu. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6. Kana booddee ergamaan biraa tokko wangeela isa bara baraa baatee jedha. Yohaannistu arga kan. Wangeela isa bara baraa baatee warra biyya lafaarraa ta'anitti saba hundumaatti gosa hundumaatti afaan dubbatamu hundumaattis namoota hundumaattis jedha macaafni qulqulluun labsuudhaaf bantii Waaqaa walakkaa utuu balali'u nan arge. Waaqarraayyuu wangeela lallabuuf kan ergamanii lafarraa duwwaa miti. Lakkaa Waaqarraayyuu Waaqayyo waan ergatu qaba. Wangeela afaansaa keessaa dubbachuudhaaf wangeela isa bara baraa mee dubbadhaa warri jala kana jirtan wangeelli keenya kan bara baraatidha dubbadhame. Yeroo ko baay'ee deeme. Wangeelli keenya kan bara baraati. Ayyaa. Haa ta'u siniif haa ta'u. Maan jedha nama lama duwwaa dubbate warri kaan hin barreessan danda'an. Haa ta'u dhuga. Lakki deebii ta'a namoota tokkoo fi lakki afaanii baasii dubbadhu inni kan kosa bara baraate dhiiti. Nama baay'eef deebii ta'a. Namni baay'ee waan baay'ee jedha wangeela kan maqaa baay'eetti kenne. Yaa kan bara baraate kana miti kan jedhu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 6 dubbisu wangeela isa bara baraa baatee jedha. Achumarraan argeen. Wangeela isa kamii? Isa bara bara. Isa kaleessa dhufe hin jedhu. Isa guyyaa muraasa duuba dhufe kan bara bara. Isaan kan isin dubbisaa 15ffaa or 14ffaa ka'umsa
mormituu Kiristoos addunyaa irratti mo'uusa yookaan akkaataatti mormituun Kiristoos addunyaa irratti mo'u jennee Tasalonqeessa lammaffaa boqonnaa 2:1-3 dubbifanne. Waa'ee dhufa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi waa'ee isa wajjin walitti sassaabamuu keenyaa akka beektaniif Waaqayyoon mormanii isa irratti ka'uu utuu hin dhufin dhagaa madhee mayyaadha utuu hin dhufin inni hamaan seera malee jiraatu ilmi badinsaa sun utuu bakkeetti hin baafamin guyyaan sun hin dhufa. Tasalonqeessa lammaffaa boqonnaa 2:1-3 yoo dubbifattan argitu hin sassaabamna Waaqayyo wajjin walitti jedha. Sana dura garuu guyyaan sun hin gahin inni hamaan tokko hin dhufa. Inni Waaqayyoof nama walitti buusu innis akka malee jiraatu seera malee inni jiraatu tokko hin dhufa. Isa kamtu seera malee isa jiraatu. Inni akka malee jiraatu tokko hin dhufa hin mul'ata inni jedha kutaa sana keessa. Akkuma kana lakkoofsa 9:10 dhaqxanii yoo dubbiftan immoo akka jedha. Irra deebitanii yoo dubbiftan immoo akka kana jedha. Tasalonqeessa lammaffaa boqonnaa 2:1-10 dubbifadhaa isin. Ani 1-3 dubbise amma immoo darbeen 9:10 dubbisa. Ariifadheen yeroo wajjin deemuudhaaf inni seera malee jiraatu gochaa seexanaatiin jedha. Waan afur isin itti meen ture kan gochaa seexanaatiin jedha asirra. Wanta hojii aangoo gochaa seexanaatiin wanta hojii aangoo milikkitaaf dinqii fakkaataniin dhufa. Milikkita nutti argisiisu mitiire. Amma kan ammoo milikkitoota ajaa'iba namni jedhu argisiisu. Kan namni hundumtu amanuu dadhabu nutti argisiisu amma milikkita. Akkam waanuma nuti beeknuun nu shawwadu yeroo darbii waan furri waa'ee dubbateera. Namoonni muraasni bishaanan dhiigatti geeddaranii qalamiitti naqanii urgufaa'u. Gubaa'een immoo ameen jedhe duukaa iyyaa oola. Milikkita hojjetan ni bishaan dhiigatti geeddaraa nuun jedhu. Yesuus immoo bishaan daadhiitti geeddare malee dhiigatti hin geeddarre. Foormulaan isaanii dogoggoradha. Dogoggoradha foormulaan isaanii. Bishaan dhiigatti kan geeddare dheekkamsa. Bishaan daadhiitti kan geeddare garuu eebba. Dandeessee ameen hin jettu gaati siyaa gargaaru Waaqayyo malee. Amma mee jarana dhugaa Waaqayyo. Maal maggalatiin arga mul'atan arga eesti mun qabaayii. Kun wangeelala. Bishaan daadhiitti geeddaruun eebba. Bishaan dhiigatti geeddaruun abaarsaan jedhe. Macaafa qulqulluu jedhe. Namitti kan jedhe. Bishaan dhiigatti kan geeddare dheekkamsa. Bishaan eebbatti kan geeddare immoo bishaan daadhii wayinitti kan geeddare immoo salphina oolchuuf hin eebbise mana sana. Hin jijjiire mana sana. Ulfina urgeesse mana sana keessa. Jarri kun garuu bishaan dhiigatti hin jijjiiranii urgufaa oolu. Indaam iddoo tokkotti immoo aannan itti fooyyessaniiru. Dhiiga duwwaa. Iddoo tokko immoo milikkituma wanta nuti takka argine hin beekne halkanuma kan akkaawuntii keerra birreessii galanii nu jaanjessaa oolu. Oolu taalii qabattan hin jedhu. Waan qabamuu dhabne nama oolu taalee cabe malee nama tolaalee oolu taalee wambarii cabse malee nama oolu taalee qilleensarra waa fuudhe nagarrinu. Gooftaan immoo hojjedhu nuun jedhe. Faallaa wangeelaati foormulaan isaanii dogoggora. Yaa sabana na dogoggora seera malee jiraatu. Amma nda'um namni baay'een hojiin hojjetu. Waaqayyo waaqarraa nuu roobsadhe ni eegaaru waan ta'eef. Waaqayyo gochuu danda'a isa miraakal inni waaqa inni gochuu danda'a. Gochuu danda'a kan jennu garuu Waaqayyo nama dhibooftuudhaaf hin godhu. Waliin dhooftuudhaaf garuu Waaqayyo hin godhu. Waaqayyo nama karumarraa yaada bixxilee haasa'uuf hin godhu. Ijoollee isaa karaa hojiirra jiraniif garuu gochuu danda'a gargaaruu danda'a Waaqayyo. Hin danda'a. Sababiin isaa leenca du'aa keessaa qooda amma nyaachiseera Waaqayyo. Waan nyaatamu du'aa keessaa baaseera. Wangeelaan barii hoolaa fi bushaayee Daawit eegu yeroo leenci liqimsu Waaqayyo nama tokkittiidhaan mangaagaa leencaa keessaa hoolaa fayyaa baaseera. Nama dhagna guutummaa sibiila uffate dhagaa tokkoon addunyaarra gaggeesseeraan siin jedhe. Meeraakiliin hojjetu hin jenne. Israa'eliin hojjeta. Eenyuuf warra ijoollee isaa ta'anii sattafaniif. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si argatu inni kun dinqii isayyuu waan nama ajaa'ibu mee otoo dubbiftan milikkitaaf dinqii fakkaataniin dhufu jedha malee milikkitaaf dinqii godhuun jedhu ni fakkaata jedha. Waan fakkaatu sidiraa fuudhee isa dhugaa sitti mul'isu Waaqayyo. Isa fakkaatu sirraa gaggeessu Waaqayyoon jedhe. Amma milikkitaaf dinqii fakkaachuun kun inni jalqabaa tokko ani nama addaati jedhanii gaafa yaadan dhufaati nama addaa miti. Ani isatis namumanu. Nama addaa minu. Nama baay'ee garuu nuti nama addaati jedhanii gaafa yaadan itti galannisu. Namni addaa jiran tokkittiin addunyaarra hin jiru. Akkamittan dubbatan. Namumti addaa addunyaa kanarra hin jiru. Hundumtuu nama.
dhiiga waaqayyoon bitaman. Namni addaa garuu nu uumamne mammaatti. Macaafi qulqulluun ati nama addaati kan inni jedhe nama miti ati ergamaa wayiiti jechuu barbaadee miti. Kan si fakkaatu hin jiru jechuun si jaalladheera si mararsiifadheera jechuusaati. Ati anaaf nama addaati jechuun yaanni garaa kee anatti toleera jechuusaati. Karaan kee jaalladheera jechuusaati malee raawwate namni si fakkaatu hin dhalatu jechuudha. Ji'uma 9 dhalatenis namuma innis akeeka waaqayyo warri fiixaan baasan yaada Kiristoos Yesuusiif warri jiraatan namoota addaa miti ayyaanatu baay'ateef malee. Namni inni tokko nama isa kan biraarra hin caalu hundumaaf du'e Kiristoos. Hundumaaf dhiiga dhangalaase Kiristoos. Hundumaa bara baraaf uume goofta. Bara baraaf jaallate. Warri kun garuu dinqii fakkaatu. Sababa kanarraa kan ka'e na baattan malee yeroo darbe isinitti dubbadheera. Gubaa'een tokko immoo hubannaa dubbii waaqayyoo dhabuudhaan iddoo maanoof gooddiin hojjete har'aa ba'uudha. Biyyoo maanoof gooddiin irra hojjete bukeessanii buddeen tolchaa oolu. Maanoof gooddii tachiin darbe waan ta'eef. Waaqayyo nu haa gargaaru jiran. Hafuurumti isaa nuuf haa ifu dhugaa. Warri baduuf jiran kun hin fayyaniidha. Macaafi qulqulluun achirra kan jiru sun. Isin dubbisa. Mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 3 hanga 18 hidhattanii yoo dubbiftan waa'ee dubartii ishee bildiima uffattu maqaa ulfina waaqayyoo ishee arrabsitu sanaa kaasa. Isheen hin mootiidha. Ol kaateetti isheen mootummaa ishee bal'ifatteetti. Mooteetti kutaa sana keessatti yoo hidhattanii dubbiftan. Aangoon qaba jechaa jirti kutaa sana keessatti hidhattanii yoo dubbiftan. Akka wanta ol kaafamteetti dubbachaa jirti kutaa sana keessatti hidhattanii yoo dubbiftan. Akka wanta ol kaafamteetti dubbachaa jirti. Sagalee kun deebisa. Sagalee kun deebisa. Sinaa eebbisu. Bineensa ati argite suni takka jiraataa ture amma immoo hin jiru iddoo lafa jalaa keessaa ol ba'aaf jira. Booddee immoo gara badiinsaa dhaqa. Bineensadha jedha kutaa sanaan. Tokkoon mul'ata Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 1 jalqabni yoo dubbistan ni argitu waa'ee bineensa kana. Akkuma kana Qorontos immoo akka jedhee ture Qorontos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 51 amma 52tti immoo akka jedhe nuyi hundumti keenya hin geeddaramna malee hin duunu jedhe kutaan sun. Waaqa keessaa sagaleen guddaa mootummaan biyya lafaa kanaa kan gooftaa kan masii isaa ta'eera jedha. Seexanni kan kooteedha. Mormituun Kiristoos kan kooteedha. Sagaleen tokko garuu waaqayyo keessaa maal jedha? Lakki inni kan waaqayyo waaqa jiraataati. Kan masiiti. Falmii jira argitaniitu. Guutummaan sagalee nyuti kan masiiti jedhee dubbata jedhee kutaa kana keessatti yeroo darbe ilaallee turre. Kutaan kun bal'aadha. Ani yeroo wajjiniin malee Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 13-14 yoo dubbiftan waa'ee ilma namaa dubbata. Macaafni arfaffaan nuti waa'ee isaa dubbanne sila. Daani'elidha isiniin jedhan ture Maatiyos boqonnaa 24-31 irraa argattu. Maarqos 13-26-27 irraa yommus ilmi namaa humna guddaadhaan ulfinaanis duumessotaan utuu dhufuu ni argitu. Inni immoo ergamoota waaqa irraa ergee warra waaqayyoof fo'aman qixaarfanii handaara lafaatii handaara bantii waaqaatis walitti qabata. Walitti qaba warra kan waaqayyoo. Biyya lafa muddamaa jirti mormituun Kiristoos biyya lafarra jira. Inni immoo warra kansaa walitti sassaabbata walitti qabata. Luqaasinis dhaqxanii 21 Luqaas 21-27-28 yommuu dubbistan ilmi namaa humnaa fi ulfina guddaadhaan duumessota keessa utuu dhufuu nan arge. Kun hundumtuu ta'uu yommuu jalqabu mataa keessan ol qabadhaa ol ilaalaas furtuun keessan dhiyaateere furamuun keessan dhiyaateere. Ol qabadhaa mataa keessan jedha. Kiristaanotaan ol qabadhaa. Biyyi lafaa garuu akka sila isinitti himne hin salphatti, hin leeyyaati. Biyyi lafaa garuu lafa lixaa dhabdi. Biyya lafaa gaafa jennu warra Kiristoosiin morman maal isaan warra milikkita hafuuraa ofirraa hin qabne. Deengada dubbisneer. Mee dhaqaa nu dubbisaa Qorontos isa 2 boqonnaa 5 lakkoofsa 5 warra qabsiisa hafuuraa ofirraa hin qabne. Qabsiisa hafuuraa qabdii hafuuraa warra ofirraa hin qabne hin dhiphatu. Isaanillee hin boo'u hin wawwaatu. Mee namni dhaqee dubbisuu Qorontos 2 boqonnaa 5 lakkoofsa 5. Ani immoo ammasitti Tasalonqee isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 16-17 dubbisa. Sagalee guddisee
nama abboomu sagalee hangafa ergamootaan ni dhaga'ama. Malakanni Waaqayyoos ni afuufama. Kana hunduma wajjin gooftaan Waaqa irraa gadi ni bu'u. Warri Kiristoositti amanan duraan amananii du'aa ni kaafamu. Kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo isumaa wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa ol ni butamna. Haalleluuyaa. Ergasii yeroo hundumaa gooftaa bira ni jiraanna. Hin butamna. Biyyi lafaa falan qabdu kiristaanni garuu keessaa deema. Ana akkamitti akka dubbadhuun beeku keessaa deeman jedhe. Isa ammatti gatii kaffalu kana keessaa biyyi lafaa hin adeemu. Ol butamnaa'edha jiran. Qilleensarra ol adeemna. Warri kun warri qabdii qabnu. Baga gammaddan warri qabsiisa hafuura qulqulluu biraa fudhattan. Baga gammaddan warri hafuurri Waaqayyoo isinirra jiru. Baga gammaddan warri hafuura Waaqayyo Waaqa jiraataa beektan. Yaa nama lama argaan jira. Obseedhaa fi Paaster Sooree argaan jira. Waaqayyo isin haa eebbisu dhugaa. Amma nama tokko ta'utti na lallaba. Dubbiin kun dubbii dhugaati. Dubbii jireenya kennuun haasaa jiran. Ammasii gadi bu'aa rakkuma sila isiniin jedhe maaliif waa'ee bara dhumaa dubbatama. Waa'een sooromaas hin jiru. Waa'een sooromaa hin jiru. Anatti sooromtu ayyaanuma Waaqayyoon dhugaa goofta. Namni ayyaana Waaqayyoon sooressu hunda qaba. Namumti ayyaana Waaqayyoon sooressate homtuutti hin irratti. Namni ayyaana gooftaan badhaadhaa ta'e waan inni lafarraa dhabu tokkoyyuu hin jiru. Bakka